السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجا قبضني فيادا ورا دقي فتوة خينيا في توتوة خينيا ولد بنيج رجع جويا قارين وهاقولو جماعة سخياتا سينا الرواية بيوت الدنيا خينيا خنا عقروتا تربنا الدنيا رجرو جهنم نخيس خجرو تكا أرتانتكا نمني خيس نجرة خنا لالله خنا أمبودا صوبة تبرد دورتي روسيا هاسخينيا خارا خيسا بيا روسيا غورتو ديما أمو واي بيا خيسا وسوجرو واي غاف أفريقيا رتي أفريقيا وسوجرو خنين بيا أفريقيا الدنيا فقطي هركلات فصونتين خبيخ يادنو خمبين برموتني تجي خيسا بوسو أروانا مرباديو كانن دبتو ديما بيا الدنيا تنيا تون أكا قدنا نماتي فأكا قدنا أردتي إيشيان تكو فاوقتاتو أفريقيا أكنا ما في أردتي اللي لما فاوقتاتو دبوب أمريكانيس أردي في أردي دن سدفا وقتاتو نما نمو أوروبا سدفا دا أفرفا مو سمين أمريكان نما في أردينيس أفرفا دا شنفان أوروبا دا نما في أردي ليناني جافان نمو أستراليا دا جيتشو تخانتو تربفا دا أرتانتيكا دا أرتانتيكا تنامني رنجراتو أرتانتيكا تون بيا هنجب بنقوتمته خنين خيسة ديمن ورين ساينس في تكنولوجين وري ديمبا خنرت توجتي خناكا بيا سوفيتي برا دورتي راشيا رابيتشا دا خيسة ديمو دندو مركبا برا هنچبي سنچب سي خيسة ديمو يو هنچبي سنكبا مس خراباسي مركبوتو سنسوسو راشيا ندنيرتي بيا تكتي قبدوان تيف ارتانتيكان كونيس harka afurira harki sadi qabenya raashaati biyya raashaatti galma jira jechuudha harki immoo tokko gama Ameerikaa seensatiin wal qunnamaa jechuudha ammaan tan kun khaysiiti jechuu barbaadeeti waan kana ta'eef jecha eega kana haganatu inni asi biyyoota addunyaa kana keessa soobete bira duratti raashaan takkaa'u biyya 15tti adda baate jechuudha biyya 15tti adda baate keessa ruusiyaan biyya takkaa jechuudha biyyoonni 15tti isiin adda baate kuni karaa jiddugaleessa eeshiyaatti kanneen argaman Taajikistaanii fi Uzbekistaan, Kirgiizistaan fi Armanii fi Azerbajaan hogguu ta'u kanneen karaa seensatiin Awurooppaa bahaatti argaman kana Raashiyaadhaa qabaan kun Lituuniyaa fi Laatviyaa fi Estooniyaa, Bilaruusii fi Ukireenii fi Moldoobiyaa, Joorjiyaadhaa jechuu torba jechuu harreen kuni isaan olii kun kan amma duubarra eegamuun warreen kiristaanaa ta'e kanneen reefu dura maqaadha torban sun ammoo warra islaamati jechuudha. Amma Raashiyaan tun hogguu addan faca'in dura uummata miliyoona 500 akkana qabdi. Har'a immoo Ruusiyaan irraa kophaa hafte 15 irraa takka taate Raashiyaadhaa jechuudha. Qabeenya Raashiyaadhaa san Soobeti biratti kan duratti san lukunee irraa qabee waan hundaa waan gurguddaa isii fudhatee akka addunyaatti bakka soobeessan irra jira jechuudha. Isin tun ammoo uummata miliyoona 146 irraa haga 50 qabdi jechuudha. Biyyi kun addunyaa irratti biyya guddoo addunyaa tana jirtu keessa biyya takkaffaati jechuudha. Akkamitti hojjetta fageenyi lafa isiidhaa iskeerkuurii miliyoona 17 qabdi jechuudha. Lammaffaan addunyaa irratti Kaanaadaadhaa iskeerkuurii miliyoona 9 qabdi. Xiqqishuma jechaa isiidhaa hanqa jechaa isii bira ga'uudhaaf deemti jechuudha. Raashiyaan miliyoona 17 waan ta'eef Kaanaadaan meetira kuubii miliyoona 9 waan taateef Kaanaadaan lammaffaadha jechuudha. Biyyi Raashiyaadhaa tun akkanumaan ardii addunyaa tanarraa biyyi isiin ahaguriin isiin wasanne Afrikaa bichaadha jechuudha. Ahagurii Awurooppaatis, Dabuub Ameerikas, Sameen Ameerikaa Kaanadaa fi Ameerikaa baha. Dabuub Ameerikaa Faasikaa irratti naannoo biyya ahagurii Awustiraaliyaa fi naannoo Faasikaa kanatti wal geessi. Kanneen Eeshiyaadhaa Chaayinaa wajjin kiiloomeetirii 4,500 deemtee dhaabbattee Awurooppaan guutumatti wajjumaan dangaa hidhatadhaa karaa Eeshiyaadhaa kutti. Ruku Misiraaqii karaa bahaatiin karaa sameen bahaatiin Jaapaanii wajjin Raashiyaan kurii daseetii irratti wal ga'anii adda deebi'anii asiin Filiippiinsii fi Dabuub Ameerikaa Dabuub Eeshiyaa wajjin ollummaa qabdi jechuudha. Awustiraaliyaa wajjin ahaguriin isiin addunyaa irratti ahaguroota jiru torban keessaa takka Atlantikaan isumaa hojjenne ahaguroota hundaa wal geessi waan Afrikaan ta'in. Biyyi kun ammoo haalaan guddoodha. Guddina isiidha. Ardii addunyaa tana bakka 10tti yoo hirree bakki takka ardii Ruusiyaati jechuudha.
bakka sagal addunyaa biraa ummata miliyoona ummata dhibba lamaa fi kudhantu adda hidhate dhibba lamaa fi sagal hogga isii malee ta'an isii wajji dhibba lamaa fi kudhanii jechuudha. Biyyi kun biyya guddoodha hogga jennu karaa kanaan laallaa jechuudha. Ammallee mootummaa addunyaa kanarratti gaafa dura mootummaa aduun hin seenne fi jan hogguu jammaal jechuun Ingiliziin jan Chaayinaa fi Hindiin faana Dabuu Misraaq Eesiyaa Indoneeziyaan fa'aa warri isiin durga Ingiliz gabroonfattee kan hoggaa aduun baatee fi guyyaa ta'ee bobbaan warri seensaa kan akka Ameerikaadhaa kan Ingiliz duraan gabroonfatu turte aduun dhiitatiif galayaa jechuudha. Mootummaa aduun hin seenneef jan duratti Ingiliziin. Har'ammoo addunyaa kanarratti biyyi hoggu namni isii bahaa bobbaa yaa'u seensaa immoo galayaa aduun dhiitee galayaa mootummaan oduu aduun hin seenne mootummaa aduun hin seenne addunyaa irratti amma Raashiyaan jenna Ruusiyaa ammaa tanaan jenna Soobetii bira duratti irraa tan 15 irraa tokko taate tan. Akkamitti yoo jennu kurii daseetii Jaapaaniin ollaa warri jiru hogga aduun baatee fi ganama galayaa warri karaa Maskootiin Ameerikaa fi Kaanadaan karaa seensa Ruusiyaatiin aduun dhiitatiif galayaa jechuudha. Hagana takka fageenya adda qabdi jechuudha. Biyyi Ruusiyaa kun biyya addunyaa kanarratti hedduu maadinaan duroomtee biyya jabduudha jechuudha. Fakkeenya maadinoota gurguddaa rukoottota adda addaatti daragan almaazota waan adda addaa kana lukneera jajjabaa kana qabdu biyya Raashiyaatii fi biyya Chaayinaa dhatee fi Koongoo Kinshaasaa Afrikaa keessaa bakka oggoo hunda rabshaan jabamne maadina kanaaf addunyaan waan irratti walloltuuf jechuudha. Sababuma maadina kana akkasii qabduuf Chaayinaa fi Koongoon qabaniif saayinsii fi teknooloojii Ameerikaatii fi biyyoota seensaa kana hundaa dhiisanii bira kutaniiti olaantummaadhaan Chaayinaa fi Raashiyaan irraa Ruusiyaan amma biyya addunyaa kana teknooloojiin to'ataa jiranii jechuudha. Teknooloojii hogga jennee waa'ee mirimmirii hawaadhaa waa'ee adda addaati jechuudha. Mirimmirii hawaa hogga jennu kana biyya addunyaa kana biyya 70 mirimmirii hawaadhaa godhaa jira jechuudha. Karaa mankoraakorii hawaatiin biyya Afrikaadhaa kana keessa kudhan Itoophiyaan amata dabre kana itti damtee 11 taate jechuudha. Biyyoota kana keessa biitii Raashiyaatuun yoo madda facaate maaliif adda facaanu? Biyya Raashiyaa kana amma waa'ee isii kana ammaan tana adda faca'u mikirookirii kanarraa buunee hogguu laallu amma isiin amata 24 irraa haga 5 jirti jechuudha eega adda facaate. Gaafa dura Leeniin duree isaan bara 1917 Bolshevikiif warra isaa Bolshevikiif hajuu oofanii bara 1917 Tikumti 17tti warra isaa Raashiyaa dhoo'ee jechuudha mootummaa Zaaruu Hadurarraa fudhatee amma mootummaan kun eega fudhatee asi Leeniin hadurfamu amma 7 dursanii achirraa nama jabaa biyya Ruusiyaa san akka Ruusiyaan amma jabaattee jiraatullee hagodhe nama guddaa qoota guddaa qabate Joosef Stalin bara 1924 irraa haga 55tti amata 30 bulchee jechuudha. Achirraa qabee Nikosa Khrushchev janiiti amata 11 bulchee sanirraa ansee Leonid Brezhnev amata 18 bulchee itti ansee Yuri Andropov amata tokko Konstantin Chinnikon amata tokko Mikhail Gorbachev amata 7 bulchee jechuudha. Mikhail Gorbachev kan irratti biyyitti adda faca'uun kataate. Maaliif adda facaate yoo jenne nama farda ari'ee luugama gadhiise innaan akka fardatti yoo fudhan. Makiinaa marii qabee ofiisa macarasharra kaa'ee marii se'otuu nama dadhabee innaan Mikhail Gorbachev. Namni kun nama jayina nama jabalee nama beekaadha. Gaafa dura Konsomol dargaggeeyyii Raashiyaadhaa dureedha ture itti aansee gibirnaa ministeerii biyya Moskoodhaa Soobetii bira duratti ture. Namni kun gara laafessa nama beekaadhaa gara laafessa. Luugama kana qabee biyyoota imperializim takkaa'u Ameerikaa fi Awurooppoota kana warra neetoodhaa akka jennuun kana osoo moggaadhaa isaan akkatti badii isaanii dalagaa jiran aangoo laaffisee biyyoonni kun akka adda facaniif qooda guddaa qabate jechuudha. Jabeenya laafina gara laafina isarratti hidhatee amma inni hoggaa kana ushuutti hajuun haadha mana warra isaati hojii ammallee ni jiran isaan lachuuni inni kun nama Noobeelii addunyaadhaa shallamame ushuutti bakka bashannanaati godhoo bara gurraacha. Biyyoonni amma adda faca'e kun durumaanuu gaafa Sooviyeet ta'an kana humnaan isaan kana wali biyya adda addaa turanii duraanuu moo durumaanuu tokkuma isaan? Isaan kun ammaan tana duraan illee tokko miti. Amma fakkeenyaaf Ukraine nama guddaa fi ardii guddaa oduudhaaf taatu qabdu Awurooppaa keessa
أما أنت أوكرين تون راشا راتبات خيساتك أوكرين برد باخد سجل خد سديتي راشا تخيدمتي والتينسا منقصوني لما نقول نيدامي سنجورا بيوم فدنديس بيو فدنديس بيون نخون أمو خد أفران يصير رابع مراشا وجه خد شن كجن نخون دينو بيوت فدندي قاف الدمانيس دانغا درانو قاف ولتي دموان كمان يبجيش دانغو مقام سنة وان الدمانيف وصو لللين قا بيجو قدو وان تيف إمبرياليزم الدنيا تنارزي موتمون قدوني ديغوانو بيتو بيونو كنون افان في ادا وفي كمان ججو هندا تفدن ديس كبان سبب نسان كبان جنة رجال وبا مالي أدبهاني أصو ديبني أمتودا وليندين جتتي جزء أدباني سمله نجان أدقالن جتشون نمني هندوم نشومي تقروا نما هاجا هم ربتكو كم متشنتما أولاجا هم ربتكو خايجة بيخرجون أدفعات غيسا ركون لبونا مرة اللي رفتو بيجي دران دانغا قبضو فعادا قبضي بيجي ولتي دمتوان تادب وجين أدباتي جناني يجون خنا ما وقع كرتي قدرن واي مكال قرباچ فري فرتي ديمنا وشتي هوكا دوان نادبو هذا من يساتي في إنيلين وشتي رفتي دا بحر قرباچ بكا بشننا منقسين صوب تبرع خدرات راشان أمالين بكا بشننا خون بكا جبدو ريچو الدنيا رتلي أما إنسان كنا لالچا أكام دوان ناتشلكين كومونيستوني ميكائيل غورباتشوف أنغولا في سجرا إمبرياليزم تكاو أوروبا جالت نخو في سجرا أمريكا جالت نخو في سجرا إذا خنا غرقل شو كمنا يعني دبر رتي دلغانين إذا غرقل شو دا بيت منغسي مسكو دا قبطن جتشود وانا ختما خنا قاتي بيت منغسي جلو قبطن هو خنا وران ساچنا چا خجانين بورسين جاني جرا نمن خن مددبا خبلا غري في وردا في خنا صوبدي برد درتي دلكاتو ريچو نمن خن ول ديبتي مسكو وانا ختمات انا مسكو تنا ليكامبرتوري كومنيستوتا خنا ارانتنا سرنا سوشال خنا نورتي وارسيسوف دي منجيتي امريكا في اوروبا تن ارغامي نمچ خن حواسه بيا هندان امه مليون خد اجها قبدي وغاسن مسكون توني مليون كود أفريقيا هاكا خد جاك أبدي هريرة بهني كومنيستوتا خنا مرسني تانكيدان فتني ميكائيل غورباتشوف بكا بشنناتي هو جودوفو كومنيستونيست دامي إنني سركا كلها قبني بوريس إنسفان حركة خنيسيسني أنغورا بوي عمل لها كمان جرات أورثا نجارا نوبل تشلام ما نساتي سكسمتي دعوما في أمريكا تو أكس كوده ورا روسيا خيسا روسيا ريبوبليك فرزانتي ده خانة دلقي وانا مسكو وانا ختما فرزانتي ده تري خان فرزانتي إجسيته أما وقتها خانة جا أمني ميكائيل غورباتشوف نوبل تشلامي دا عمل له نوبل إسا كسمتر كعبا عمل له تورات هذا نياتا جرا بيجي سوبي كوني أكس ترتيتي أكس تدفعاتي جو إجسي بيوني خود شانانو أما أنت عدد منجسي تاني جيراني بتتم بيجي قدو راجتشو أما وعي سياسة إسانيرا موجت جنة خيسوم روسيا خنا ترايتشو يوجو مال جتشو بربادتي بيجي روسيا تون بيجي جبدور بيجي الدنيا رتنا داجو ومشهور أنت كفاتي أما بغازا قويتي خاوميتو برميل مليون خدلا ما في خم دبا أفرش أوميتي يجور قويتي أما أنتنا سعودي فكينيا برميل مليون سجلي في خم دبا أفرو أوميتي يسين برميل مليون سدين جالتي يجور خنا كفاميتي بيجا تكفانا روسيا ده أومشهور دنيس أما أفريقيا ده إثيوبيا نمط دبرتي دمتي خدا تكوتاتي ينان أما حالات خنا وجين إما هوادا خنا هو أوفتي رانكنا مانتنا راشان إما هوادا خنا الدنيا هندي أمريكان تشاينا أوروبان جابان فان هندي مريمري قرن يو ولتي دمر أفريقيا خنا قدرتو تيراني خنا وجس حركة سديرة حركة لما راشا توتايتشو هندا وقرنا خنا قدر هنگا إتكوتي راشان لبرا حركة سديرة حركة لما راشا حركة تجراجيتشو فكيني فما نقدها واجا نيجرا نقدها واخنا مانتنا دولار أمريكا دا مليونا شنتمي توكو مليونا شنتمي لمان قرطان جابان تكاو خا أمريكا خا إنجل خا فرنسا إيدا خرا هوا هوكو أفتورا روسيا توفسي سيجو أمانتا دولار مليونا شنتمي توكو حاجة شنتمي لما مالكا بيجي إثيوبيا دا بليونا لما في هنگا مليونا دبا مليونا دي دم كانت ديمتي بنتي تكديمتي خريف فتيرا نقد هوا دا ترانسبورتي نقد هوا دا دور سودان توكو فام بيراشا خنا جنان جتو لوكنير كباتشو يوفو دنيو بيوتا الدنيا خنتي لبرا حركة سقلتمي توكو لوكنير أمريكا في راشا حركة راجو راشا يو خرخيس أمريكا كابديو جنة كوم أفري في إبسدي في دي دم راشا كم أمريكان
kum sadii fi dhibba saddeet qabdi. Ammoo Chaayinaan dhibba sadii fi 20 qabdi. Ingilizii fi Faransaay fi Israa'elillee Hindillee Pakistaanii. Nukuleera Raashiyaatu caala. Raashiyaa caalaa jechuudha. Biyya hunda. Biyya addunyaa tanarraa nukuleera addunyaa tana jiru dhibbarraa harka 91 Raashiyaa fi Ameerikaa harka jira. Ammoo Raashiyaan mataa isitti nukuleera 4,000 fi 320 qabdi. Ameerikaan ammoo 3,000 fi 800 qabdi. Raashiyaa meeqan irratti 500 fi 20 Ameerikaa irratti. Chaayinaan ammoo 320 qabdi. Ingilizilleen 100 fi akkas qabdi. Faransaayis akkasii. Ammallee Israa'elilleen akkasitti haadhoositee ifan baafnelee qabdi. Hindii fi Paakistaanii fi Sameen Kooriyaanis akkasii qabanii jechuudha. Biyyoonni addunyaa tana nukuleer qaban 9 hogga jennu. Biyyoonni hayyaalaan 5 Ameerikaa fi Raashiyaan, Faransaay, Ingilizii, Chaayinaan hogga haqabaatan ta'u Israa'el ifallee baasuu battu addunyaa irratti waan dhugatti milkaa'e waan ta'eef jecha kanarra jiranii jechuudha. Biyyi Raashiyaa tun biyya jabduudha. Biyya addunyaa kanarratti Gaazaa jiddugaleessa Ruusiyaa ammaa raafuutee Laayiberiyaa kan raafuutee Awurooppaa kana keessa 156-58 Gaazaa bombaan galchite. Akkasuma kiiloomeetirii 4,000 deemtee biyya Chaayinaatiif bombaan galchite. Uzbekistaan keessa illee Chaayinaaf ni galchite. Haalli isiin itti deemaa jirtu biyya jabduudha biyyi kun. Qamadii oomishuun sadarkaa addunyaa irratti tokkoffaan Ameerikaa hogga ta'u Kaanadaan lammaffaadha. Raashiyaan ammoo qamadii oomishuun sadaffaadha. Raashiyaan tun ammoo qamadii tana Ameerikaa dhaqqabuudhaaf jecha Kaanadaa bira dabraa jirti jechuudha. Ammoo qamadii qulqulluu oomishuudhaan addunyaa irratti tokkoffaadha jechuudha. Austraaliyaalleen biyya qamadii oomishu keessa fi qulqulluu qabdu keessa yoo taatu Ameerikaan ammoo Ameerikaan tokkoffaadha, Kaanadaan lammaffaadha. Raashiyaan Kaanadaa bira dabruudhaaf haalli tilmaamni isiidhaa jabaa deemaa jira. Ammoo qamadii qulqulluu oomishuun Raashiyaan addunyaa irratti tokkoffaadha. Yoo kana amata 24 fi 23 dura biyya Raashiyaa kana waan si ajaa'ibuu dhufe. Mikhaayil Gorbaachoov sun akkasitti gaafa san biyya dadhabsiisee biyyi Soobetii biratti eega diigamtee asii biyyi hedduu dadhabdee turte. Ilmi ni kadhata, abbaan ni kadhata, akaakiyyeen ni kadhata jechuudha. Biyya qabeenyaan akkasii baraatu tana duree dhabaan bitti takka diree ni kuffisa hajaan kanarratti Bilaadiin Puutiin kun nama jabaa xamma aangoorratti ba'e nama amala haraaraa hin qabne nama jecha jiru hojiirratti oolchuu nama addunyaa tanaaf faayidaa qabu nama addunyaa tanaaf hawaasa isaa keessaa akka mootii kan isaa hoggaa hunda qadeemu nama 180 jaarraa haga 80 addunyaa tanatti feerzaantiin deeggaramu akka isaa hin jiru jechuudha. Namni kun sablina abbaa fi ilmaa fi akaakiyyeen kana sanirraa baasite har'a qamadii kintaala biliyoonaan hisaabamtu oomishaadha. Biyya isaarraa dabree biyya addunyaa irraa bitatti biyya addunyaallee gargaarsa kennaa tura jechuudha. Kana keessaaf Sameen Kooriyaadhaaf baroota hedduu dabree kana keessa qamadii gizee takkatti kintaala miliyoona 5 gargaarsa godhaniif jechuudha. Warri kun uf danda'ee har'a addunyaadhaaf qooda guddaa qabataa jiran jechuudha. Kana waan ta'eef jecha warri kun warra karaa hawaati reefu gad dubbanne tafarii irratti dureen isaanii jenna. Ammoo kana qofaa miti. Yeroo duraatiif tafarii kan bahan nama biyya Soobetii bira duratti Ruusiyaa ammaati jechuudha. Dhalattuu Ruusiyaati ammoo isin Yuurii Gaagaarii jedhanii yeroo duraatiif tabaatee isiidha jechuudha. Bara 60ffaa kana jammarri irratti jechuudha. Qanii guyyaa kanallee juubaan. Dura ol bahinsan ta duraata tafi jaarra baatee isiidha jechuudha. Yuurii Gaagaariin tun nama dhalaa hogga ta'u nama addunyaatiif ta duraati dhala addunyaatiif tafarirra ba'uudhaan ta duraati jechuudha. Yuurii Gaagaariin ammoo haadha ilmaan dhalaa lamaati. Ammoo Yuurii Gaagaariin baroota saname dura qilleensarratti adagaa xayyaaraa dhufeen duutee jechuudha. Mootummaa turte moo saayintisti isin saayinsitti dhimma mirmirii hawaadha kana. Amma isin duutee ijoollee lama dubra qabdi adagaan isilleen dhimma hawaa kanarratti xayyaaraan osoo barattuu duutee jechuudha. Warri kun warra jajjabaadha. Warra jajjabaadha. Ji'arra Ameerikaa dura Raashiyaa ol bahee jechuudha. Ji'arra Ameerikaa dura Raashiyaa bahee jennaan jechuudha. Kanaaf jecha amma fakkeenyaaf naasaan faan Ameerikaa keessatti waa'ee tafarii kana mirgibri hawaa hogga deeman matoorri ammallee itti deeman matoora Raashiyaadha kan baroota tureeti kan baroota ammaa qofa osoo hin ta'in kan baroota turee naasarra Ameerikaan itti fayyadamti warri kun teknooloojiidhaan kutaadha jechuudha. Raashiyaan daleedessanii Raashiyaan tun tafaritti olaantummaa qabdi hogga jennu mirmiri lukneer nagaaf lukneer balaaf yoo jennellee isii dursaa jechuudha. Lukneer reefu meeshaa waraanaa hagas qabdi isii dursa jenne lukneer nagaaf hogga jennu amma hoggaadhaan dubbadhu kana biyya addunyaa hundarraa
daqiiqa kanatti argee fuduu dandan haalli barbaachisuu qophaa'ee dabarteef jechuudha. Daqiiqatti Ameerikaa irraa waan dubbatamu noga daqiiqatti Jaappaan nageenya rugum siraaqee faasika akabaabii Austraaliyaa fi karaa dabuu Ameerikaa akkasuma dhageenya. Kun kunneen nagaati jenna gurratti dafnee dhageenyuun dafnee ammas Ameerikaa irraa achi ilaalu televizyiinii keessan ni garra. Kun kunneen nagaati dafee nu gorsiisaa jennaan. Namni tokko hogguu aaree akka waa balleessu lukneer hamtuu hamaa jennaan. Namni tokko hoggaa nagaa haasee gammachuu wajji taphatu lukneer nagaa akka ammatti haasa'inu kanaan. Warri kun warra kutaadhaa jechuudha. Ruusiyaa tan ammoo keessa waan beekuuf na haasa'e malee kanneen biraa biyyoota akka Awurooppaa kanneen akka Turkii fi Iraan, Falastiin fi Israa'eel fi Arabas kanneen biyya keessa jiruu fi waa'ee Noobel shilmaata addunyaa kana irratti haalota turee fi walii galattuu waa'ee addunyaa kana hedduu bal'ifneetiin haasofna of durallee itti fufna. Haalli amma jiru immoo haala kanatti hoggataan seenaan Raashiyaa kunis seenaa jabaa akkanaati. Hogguu hundaa hayyaalaan addunyaa hogga jennu haala kanatti ilaalla. Kana wanni baaneef biyya addunyaa hogga jennu nuti arra bakkina amma manneen taa'ee haasa'uun mana addunyaa keessaa tokko ardiin irra jiru kun ardii addunyaa keessaa tokko nama addunyaa jirru nama na wajjin jiruu fi anis nama addunyaa keessaa tokko jechuudha. Kanaaf gacha naannoo keenyallee eegalaalle masaata yoo amma ofii ilaaltu funyaan bichaarratti of qabde funyaanuma si arga jechuudha. Yoo ofirraa achiifte fuula hunda si arga. Addunyaas naannoo keenyallee biyya keenyas ni ilaalla gaafa Afrikaan ilaalla addunyaa biraatiin ni doowwanna. Waan irraa barannu jira. Waan irraa barannu waan jiruuf geejjiba lafaan kafallu geejjiba baharaan kafallu haqilleessarraan kafallu yaadan baanee deebina. Kanaaf jecha addunyaa kana to'atuun kana barbaaduun takka Raashiyaa jaalattuuf osoo hin ta'in akka jiru haasa'uudhaaf malee itti aansinee biyya biraattis akkasumatti haasa'inna. Haalli irra jiru akkana jira. Turtii bareedduu nuuf haa godhu. Isinis nullee daawwattanii nu dhaggeeffattanii wajjin maamila isaanii akka turru. Abdiin isin eegganna qophii waan barbaachisu hundaa walii dabarsitanii akka nu gootan abdiin isin eegganna nagaan jiraadhaa guyyaa gaarii wal nu agarsiisu.